السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أرمون الدنيا قباجر تورينا فانكي يا بيتني سننجر أبوليانكي ما شاء الله وانا الداتين قدو في نفانا جرادا سننجر أني تأسم ولنجرتو همزيادا أرأكم أرقتن كرافو لإسكريني موبايلاتين دفي إن شاء الله أبي توكو لله لجئتي أبي باي بريدا تاي كان duraan illee itti fayyadamuun isaa hedduun dhibee akira itti baradhee hedduu tokko kanatti tole jechuudha. Inshallah mee abbii isa waliin laalla keessattuu barattoota qur'aanaa warra qur'aana barachuu feetaniif inshallah baay'ee tokko bareedaadha jedhee yaadaa hundi keessanummoo hin beeytan jedhee yaadaa tarii namni hin beeyne yoo jiraate jechaa fi appichallee kan argannu asuma pileestoora keessaa inshallah pileestoora keenya gadi dhoofnaa. Gubbaa kanarratti maqaa aappii sanii barreessina jechuudha. Ani dura barreessee jira. Qur'aan Majiid jettanii yoo barreessitan ni ba'a gadhooftu. Kun akkuma isin argitan kana hedduutu bahe jechuudha. Hedduutu bahe Qur'aan hedduutu bahe inni kana jechuudha. Kunillee isuma lama ta'ee bahe inni kana inshallah irratti gadhoofna. Ani waan duraan buufadhee jiruuf oopini manaan jedha isin immoo akkasitti buufattu gadhooftanii jechuudha. Inshallah amma gara iskiriimii deebineetiin seennee ilaallaa jechuudha. Kunoo inni kana dhifama. Kunoo inni kana maashaallah baay'ee bareedaadha. Waan baay'ee natti tolee fi kunoo seennee akkuma gadhoofnee arginu kana waan hedduu ofirraa qaba. Wallahi bileeyyan kiyya waan baay'ee nama gammachiisu. Anuu itti fayyadamuu wallaalee duraan garuu suuta keessa namaa gala baay'ee salphaadhas. Warri qur'aana barachuu feetan kana qur'aanuma gadhooftan jechuudha. Asirratti qur'aana Majiid jedha. Qur'aana kana jechuun agartan jedhee aadaa gadhooftanii yoo qur'aana gadhooftan dhiifama beeksisa. Akkanatti isinii ba'a. Maashaallah baay'ee tokko bareedaa namatti tolu. Fakkeenya juusa qur'aana bakka qara'uu feetan san gabaabamatti yoo baasuu feetan as bakka juusa jettana dhooftanii bakka juusa keessan bakka jirtan san laaftumatti baafachuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu. Eka itti aanu waa'ee suuraadha. Suuraallee asumaan gadhooftanii suuraan qur'aana dhiifama viidiyoon addaan cite. Ifama viidiyoon addaan cite ka itti aanu suuraadha jechuudha. Iddoo suuraan itti argamu suuraan asitti argama. Fakkeenya suuraa Gaafirii gadhoofna. Kun argitanii suuraan qur'aanaa hundi azalatti argama. Hamma barbaadan suuraa feetan qara'uu feetan san laaltanii keessaa qaraatu jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu. Asuma audiyooleen kunoo asumaan jira. أكنت أبديو توينانين وفمان شيكا إسن الركعة سنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم akkuma argitan kana suura misin feetanii rakaattaniin dalaga jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Annatti tollaan ofii kiyyaa isinii qopheessuu barbaadeeti. Ammas kana qofaa miti. Fakkeenya saayizii qur'aanaa kana akkaataa qur'aan itti barreeffame kana yoo feetan guddifachuu akkanuma harkuma keessa lamaaniin akkanatti iskiriimii gadi qabdan xiqqeessuu feenaan illee xiqqeessuu akkanatti gabaabsu jechuu kooti saayizii qur'aanaa. Hurufa jechuudha. Akkanatti hurufa gabaabsuu feenan harkuma keessanii kun ulaalaa isin qayyaratee jira jechuudha. Ofuma baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee xiqqeessuu feetanillee harkuma keessaniin akkana walitti qabdan yookaan immoo iskiriinii mobaayila keessanii harka lamaan irra gaggeettanii qubaan akka inni isinii ta'utti irra kaattan jechuudha. Karama gabaabaa baay'ee tokko bareedaadha. Waan baay'ee natti toleef isinii dhiyeessuuf obboleeyyan kiyya dhiifama naa godha. Hasaallee baay'een beeku. Haguma danda'u namni wal fayyada jechaaf asiin dhufe malee ka itti aanu isumatti deebina. Ammallee waan hedduuf keessaa qaba. Fakkeenyaaf asiin bakka qur'aana bifaan qara'u jechuudha. Meechumatti achitti deebinee haa laallu. Ifama beeksisa.
kuno as jechuudha as boota amma isin argisiisu tana as jechuudha qur'aana ufuma isaati yoo isin abdiyoo asiitu ixan asii bifaan qaraa jechuudha bifa fedhe irra kaa'e waan qur'aani haala qur'aani jedhu sanii wal bira kaa'e jechuudha baay'ee namatti tola takka gattuqee isin agarsiisame. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما شاء الله بايتك بريدة أكونس حروفا كوني إدو سجلي إساءة سريفتنين جتشورا كان قويا برا إسن التئيرة قويا برا اللي إردي بإسن أغر سيسا كتات وكفاها توقوني باينا تتولي أبين كونو بليانكو غدبو فتا إسن إنجدا إن شاء الله نما أروان براتي وان أرغت فيدام ربنا هاتاسو تكنولوجي وان هندانو لاففته أما أصغروا ما إساد ديبنا كوني إن واحد دوك أباوان وغغبابو الرئيسيني فكاسا haga du'aa'itti qaba jechuudha du'aa'i qaba tasbiiha qaba fakkeenya qiblaadha kuni jechuudha qiblaadha kuni tasbiiha kuni du'aa jechuudha kanatti tole immoo waa'ee alaarmii isaati alaarmiin isaa yeroo kamuu jechuudha akkuma isin argitan prayer time ka jedhu kuni alaarmii isaati yeroo salaata hundanii azaana jechuu sagalee feetan isin irra kaa'attanii ka madiinaa bakka jirtanitti lokeeshina waan ta'eef baay'ee tokko bareedaadha yeroo hundumaa caalaa kan namatti tolu subiidha fakkeenya nama fajiriis akka dubaayitti sa'a 4:52 azaana fuulirra kaa'ee subii baqaana kaasa jechuudha akkasumatti zuhurii notification na erga notification akka fakkeenya message risaalaan bu'u hunda isaatu jechuu haga ishaan ba'utu maasha Allah waan baay'ee bareedaadha obboleeyyan koo gadi buufadhaa isiniin jedha kaittaanu jechuudha akkana olooftanii obboleeyyan kiyya insha Allah dakanatti jechuudha sagalee sheekan bebbeekamoo argachuu dandeettan jechuudha akkuma isin argitan sheeka kenna imaama harama sheek shuraymi fi akkasuma sheek abdurrahmaan sudeysi walirratti dhufanii akkasuma sheeka kanallee sheekota hedduu jechuudha akkuma isin argitan hundi isaanii as jiranii isin kafeetan keessaa maraxattanii irra kaa'attan jechuudha inshaallah baay'ee tokko bareeda qura'aana ajaa'ibaati hedduu namatti tola isiniin jedha gadi buufadhaa isiniin jedha kunoo as ciisanii sheekonni bebbeekamuu sagaleen isaanii addunyaa irratti qura'aanan qara'aman isiniin jedha kaittaanu akkana olooftanii ammas saayizii qur'aanaa jechuudha maashaallah akka isin feetanitti kaa'achuu feetan amma ka xumuraatirra kaa'adhe akkaataa afuritti barreeffamee jira mee fakkeenya gadhee isin agarsiisaa tokkorratti kunu akkana barraaya tokkorratti jechuudha ka itti aanu irratti ifama keessaa na baasaa bara itti aanu irratti yoo deemillee akkana barraa jechuudha wal adda waan ta'eef ka itti aanu irratti illee yoo deebi'e ifama beeksisa kanatu heddummaata waa'ee fi kanaaf ka itti aanullee akkana barraa akka bareedaan immoo kana jechuudha kaanufi kiyyaallee itti fayyadamu baay'ee natti tolaa isiniin jedhee haalli barreeffama saayizii huruufaa jechuudha kanaaf qur'aana kana gadi buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan koo waan hedduuf keessaa qaba waan har'atti isinii xumuruu miti isiniin jedha inshaallah viidiyoo itti aanuun kutaa isa waa'ee qur'aana kanaa walitti deebinaa yoo rabbi umrii nu dheeresse nagaa fayyaa nu kadhaa bakka jirtanitti ka rabbi keessa jiraadha inshaallah xiqqoma beeynu wal fayyannaa du'aa hinnan hirraanfatinaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gammachuu isinii hawwa bakka jirtanitti nagaaf gammachuu